Sodaadhaan jiru beelaa waan ta'eef ani akka deemsaatti jaaladhan jettee gahiin maalati nama. Soomata. Amma rakkoo jiru dhaggeeti. Nama jaalachuun qallaaliidha. Garuu jechuudha. Hojiidhaan agarsiisu kamalee cima. Waaqni jiru garuu jechuudha. Lama waan jiru beektaa. Nama jiru beektaa. Ati sodaatanii sodaa. Dalleem akkasii muti bee akkasii muti lafa qabadhu bee ani yoo gisee meeqaan meeqa bee lafa qabadheen ka'e malee gisee baay'ee akka inni fudhatan jettu nama waan jiru beektaa. Namni argaa Rakkoo jira bee rakkoon jiru dhugaan namichi argaa. nama jaalachuun qalla. Nama jaalachuun qalla. Namichi ilaalee ture. Waaqayyo eenyuun nama jaalachuun qalla. Asirrannaa keessatti gitti moolee si ilaalee ture namni. Ilaa nama jaalachuun qalladhan jettu hojiin agarsiisuun garuu akka malee cimaa dhugaa waaqa siima. Ani ammoo fakkeenyaaf birrii miliyoona lama qabu iddoon itti baasu argadheera. Birrii miliyoona lama qabu waggaa 18 xooree jechuudha. Xooraa dhaqee waggaa 18 xooraa birrii miliyoona lama. Sigala waan jedhaa jiru amma meeqa hin jedhu? Miliyoona lama. Huለት miliyoon. Mana limaa yoo jedhe. Naa Oromiyaa loo hin dandeenye taala. Miliyoona lama jechuudha. Mana limaa naan jedhaa jirta miliyoona lama jedhennaa. Mana limaa jechaa jirtu. Kanaafi miliyoona lamaan kana iddoo itti baasu argadheera. Ati jaartatti yaa miti? Jaalattaa? Ni jaalladha. Bagiddin hunde. Ishii miliyoona kootu malatti naafa malee waan taaree ishii mana ooltanne. Maaliif giddin ni jaalattan? Akkasii jaalatatti na jaaladhu ishee. Akkasii jaalatatti na jaaladhu ishee. Akkasii jaalattu. Minnaa'u Mana? sodaataa harta bee? Sodaadha. Wayyoo namatti du'e.